wayyaa'ee fayyee jira. Mataan garuu na dhukkuba. Except mana fincaanii yoon taane bakki nuti waraabne hin jiru jechuudha. Bakka jiru hundaa'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota WebTube akkam nagaa keessanii fayyaa jirtu. Nagaa akka taatan abdii guddaa qabna jechuudha. Egaa har'aas guyyaa jaha booda deebinee dhufnee jirra. Hanguma najoon guutummaan guututti fayyituuf kan ishee egaa turre har'a kunoo akkuma argitan jechuudha fayyaa ishee guutuudhaani. Fayyaa taatee deebitee jirti. Viidiyoo biraatti hin ceenu jenneeti otoo fayyaa tahuu ishii isin biraan gahini nama hedduutu cinqamaa ture, dhiphachaa ture jechuudha. Nama baay'eetu nu gaafachaa ture. Akkam taatanii jidduudhaan maaliif baddanii maaltu ta'e maaltu uumame najuun fayyitee jirti guyyaa darbe akka ishee dhukkubu isinitti himnee waan turreef jechuudha. Har'a fayyaa tahuu ishii isin biraan gahuudhaaf kan nuti dhufne Najusha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtanii? Nagaa jirra alhamdulillah. Illee amma ka'ee jira. Amma shurru guddiin kama qophii ta'e kama pirogiraamiidha. Kama pirogiraamii ta'e amma alhamdulillah aga tokko bakka wayyaa'ee fayyee jira. Mataan garuu na dhukkuba. Ani guutumaan guututti fayyitee jedheen jira isin garuu mataan na dhukkuba jechaa jirti. Hayyee waan hundaafuu itti fufu. Alhamdulillah amma fayyee jira akka yeroo saniitiin maa hin dubbatamu iyyuu silaa yaa'u garuu anatu beeka waan keessa darbe. Dhibeen xiqqoon qabdu na amma alhamdulillah wallahi ka'ee wayyaa'ee jira fayyee jira. Kun amma akkuma na argitan dhokadhee warra jala. Warakin nawami amma waan ta'e isiniif illee ifa gochuuf dhufne viidiyoo illee isiniif waraabuun dirqama ta'e isinirraa bannee jirra iddoo kana. Naannullee of kolchaa akka isinii nu eedan saniin argamuu dhabuu keenyaaf yaa namni akka barbaade biti akka rabbi jedhetu ta'a waan ta'eef. Of kolchaa isinirraa baduu fi baduu kennaaf jecha amma booda viidiyoo kan isinii fudhannu ta'a waan irra jirru waan itti deemaa jirru maaltu akka maalirra akka geenye maaltu akka nu salphatee maaltu akka nu rakkise illee waanuma waliin laallu ta'a. Maal jettan? Hayyee jaarsummaa arsii gootee jechuudha jedha kaa jedha. Akkas ta'e jechuudha waan hundaafuu normally namoonni baay'een xiqqoo kan shookdi ta'an kan rifatan baay'een isaanii jiru. Akkamitti otoo nuti cidha keessa nyaachuudhaaf qophaa'aa jirru otoo nuti kan uffata bitadhe faanaan jedhee jira amma miizeesii ta'uudhaaf uffata suufii hojjisiifadheen ture namni kanaan jedhee faatu jira jechuudha. Namni irra baay'een isaanii jechuudha. Garuu isin kana qabattanii gadi baatanii jedhanii maal goonare akkuma rabbi fedhe ta'anii miti akkuma akka keenya baay'ee akkan ta'u jechuudha galman gahu jechuudha. Kanaaf gidduutti wanti sun mudachuu danda'a jechuudha. Isa hundarraa fooyyofnee jechaan ibsuudhaaf iyyuu xiqqoo ni ulfaata jechuudha. Isa hunda dandamannee gara keessan deebuu dandeenyee jirra. Kanaaf galatoomaa jechuu feena har'aas jechuudha. Like viidiyoo magalataa kana isin biraan gahuudhaaf irra caala immoo maalirra geessanii irra deddeebisa akkana jalaan taane maalirra geessanii maaliif baddanii maal taatanii keessaan nama dhiphatu jira jechuudha. Nama dhuguma madaala namummaa guutu madaala namummaa nama waan jedhamu san kwalitii namummaa san namoonni qaban hedduun isaanii jiru. Hordoftoonni keenya harki caalaan isaanii akkasii jechuudha. Kanaaf jechuudha more as ga'uu keenyaatti bakka kana qaqqabuu danda'uu keenyaatti namoonni baay'een like jaalalli ijoollee kanaas karaatti hafaa karaatti kufaa wabiin siin ta'uu maal namni siin jedhaa ture baay'eetu jira miti ree? Maal deebisaa fi turte yeroos? Ani deebiin kennee nama tokkoof. Jaalalli karaatti hafaa warra jedheef wanni hojiimaan agarsiifne dheeti. Namni ammaa jechaanii miti nama hubatu. Gochaan waan ta'in. Akkasani. Yaayyee. Kanaaf siin ta'uu jechaanii turan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf baay'eetu na bira gahaa ture tekstii hedduutu na bira dhufaa ture. Akkasumaan kijibaa nama jaalalaatis miti jaalala tokko siin qabu si sobaa maal jechaanii turanii more nuti viidiyoo isin hin waraabne waanuma gaarii irratti kan nuti xiyyeeffachaa turre jechuudha. Harka caalu
gaarummaa majaalalaa faarsinuu garuu wanti gaariin jiru sanatti deemnuu waan jedhu dhaabbanneet viidiyoowwan kana dura dabran isinii waraabaa turre malee yeroo specially baadiyaa turre sana wanti isiidhaan hin jedhamiin tokko hin jiru jechuudha. Ani moo dubbii sana xumursiisuudhaaf aseechi fiigaan ture gara magaalaa deddeebi'aan ture isiidha achitti bilbilanii dhimmamanii namni viidiyoon sana bira ga'ees jira normaalii dubbachuun barbaadu. Achi dhaqanii jechuudha. Achi bakka isiin jirtu san dhaqanii adda baafatanii jechuudha. Libbaqalus falligoo ነው በቃ haaloo si ba'achuudhaaf malee waan fatiyaa waraanteeti mitire kan isheen yeroo sana deemte si miidhuudhaaf kan isaan sitti dhiyaatan malee jaalalli oomaatu hin jiru. Ittiin dhiyaatin ijoolleen kun fuudhanii biyyaa siin ba'uu barbaadu lubbuu kan kee dabarsuu barbaadu wantiin jedhamiin hin jiru jechuudha. Hanga viidiyoodha sagaleedha waa hedduutu kan na bira jiru jechuudha. Dubbachuun feene ammatti maaliif kaniin kaasuu barbaadee fi wanti hundi isaanuu xumuramee jaarsummaan goolabame jechuun ni danda'ama normally viidiyoo ma isinii fudhachuu qofadha. Kana dura isinii kaasnee jirra gidduutti si yaadukuu malee guyyaan jaarsummaan xumuramuusaa isinitti himnee turre isaan waan hunda dafnee xumuruudhaaf kan nuti yaadaa jirru kan nuti yaalaa jirru jechuudha. Torbee ittaanurraa inshaallah waan hundaan xumurra. Torbee ittaanurraa viidiyoowwan garaagaraa isinii fudhanna. Abdi maannu eegaa akkas bakka torbee ittaanurraa viidiyoon jaarsummaa hin fudhatama sanboodallee bakka haaruma keessa jiru beekamu sanbooda waan ta'u. Kanaaf waan hundaa'u isin biraan geenyaa jechaa jirti najuun. Egaa kanaaf waan hedduu odeeffamaa ture waan hedduudha kanaasamaa ture waan sana hunda dandamannee as qaqqabuu danda'uuni dhugumaatti choomina gaafataa isa sana mara hundaa jala darbinee as geenyee karaatti hafe jedhamee odoo eegamu jechuudha. Duuba deebi'aati har'a gara duubaan isin deebisaa jaalala ayyuurraa eegalee jechuudha. Asisii biratti saasa'uun gaarii ta'uu baatuusi. Waan sana hunda keessa dabree as ga'uu kiyyatti hedduu akka gammadaadhaan normaalii. Amma bara wanni ati hin beekne iyyuu hedduutu jira beektaa? Amma akkasitti mee qofa osoo hin taane akka namaatti silaa inuu hin jiraannu beektaa? Inkaan as ga'uu miti milee godhannee as geennee wal jajjabeessinee jechuu miti akka jecha namaati anillee as hin jiru atillee as hin jirtu ta'a. Si duuballee waa hedduu naan jedhanii wanni ati hin beeknellee waa hedduutu jira. Maraafuu amma san keessa darbinee jirra. Alhamdulillah isaanillee argatan. Amma viidiyoo kana daawwatuun isaaniin oolu mitiiree guddina namaan barbaadu namni irra caalaan jechuudha. Keessattuu namni na soqaa turanii sababa fatiyaallee hin beekaa. Darbinee jirra amma maraafuu keessa tarree jirra. As ga'uu keenyatti alhamdulillah jenna jechuudha. Like namoota wajjin isheenis walitti bu'aa turte anis dabree jireenya namaa keessaa ba'ii waan namaa dhiisii waan namaa odeessuu dhiisii wanta namaa haasa'uu dhiisii waan hedduu gorsa hedduu bu'aa ba'ii hedduu booda jechuudha. Bakka kana qaqqabuu dandeenyee jira sababaani baay'ee wanta kana kaniin irra deddeebi'uu fi wantiin jecha tokkoon dubbadhee bira dabruu hin barbaannee fi waan keessa lufe anaaf ana qofaatu beeka jechuudha. Yeroo baay'ee nan jedha waan kana inni ijji kaameraa argu inni kaameraan waraabee gadi nu baasu ani hin beekutu waan xiqqoodha waan xiqqishuudha. Hundumti keenyaa jedha bar guutummaa keenya jechaa jira malee ana qofaa miti jechuudha. Morsi durallee chaalenjii baay'ee argeera bar afaqqaree. Maalitti beektaree kiyya? Kiyya maalitti beekta? Afaqqaraa turte atillee? Tolosaa biraa moo? Na faqqara. Amma ganaa faqqaroodhaan. Ani na faqqarree ganaa faqqaroodhaa. Eenyuun? Sika. Ayyee normally in ulfaata yaa nuti amma kan nuti isin biraan geenyu gaarii keenya qofa baay'ee yeroo baay'ee kan iji kaameraa fuudhee isin biraan ga'u kaameraan waraabee kan isin biraan ga'u gaarummaa keenya qofa otoo badiin keenya waraabame otoo guyyaarraa wanti nuti dabarsinu waraabame cabni guyyaarra dhalli namaa cabootoo waraabame isatu gaarii ture sila hojii kana hojjechuudhaaf viidiyoo xiqqashuu tana waraabuudhaaf duuba viidiyoo kana waan jiru guutuu isaa otoo isin biraan geenye otoo inni waraabame isatu irra attraaktiiviidha isatu irra hawwataadha jechuudha isatu irra bareedaadha. Nu biraan gaanu hin jedhani hin jedhan. So kanaaf jechuudha
otoo inni sun waraabamee simbira gaha ta'e otoo inni sun simbira dhufa ta'e I don't know wanti uumamuu danda'u jechuudha. Boohaati kan isin daawwatan for sure jechuudha. More waan achi ture san waan inni arge like dhalli namaa argin. Amma dhisi. Guyyaatu na dubbise baay'ee. Amma dhisi gaafa darbine gaafa guutumaan guutuutti bira darbine dubbanna. Isin doom boo'aan dubbadhaa isin doom. Ma boottee fama maal fiddaa miti amma dhiisitiniin softii fi kennu. Softii fi kennu. Shimee maal jedhesitanii nama boo'u. Politika keesseerodda. Adama godhadhu. Deesi ka boo'eef maal kennaafi jedhee sooftii kennaafi. ስለዚህ ምንድነው ሶፍት የሰጠችኝ ማለት ነው ቀሽቲኒ ሀተው ስላማል ጎደኒ አማ ቦቴጆ ቀላል ቦያጅ ሚናፉፌ አማ ዲሲ አስማ ዲሲቲኒ ወሃላ ከሰ ጅሩ ማለት አማ ከዴማ ጅሩ ነው ሁበቺስ ኡመታ ከነሜ አየ ኢምቤ ከን ጀዴቱማ በያር ከጫሉ ኢምቤ ከኒ ዋን ኬስ ጅሩ waan isin jala dhokfanneen qabnu wanti guddaan har'a nu fide jechuudha. Shunkurtii illee waraabna ganaan qal'adda. Yaar shunkurtii, timaatim, qaaraa, kaarootii, dinnicha. Taa'ammu kun galu midhaan keessa. Ngala kun hundi isaayyuu jechuudha. Waan wajjannu hunda isaa detail isin biraan geenya jechuudha. Waan bitamu, waan ba'amu, waan kamu jechuudha. Bakka seennee bakka teenye except mana fincaanii yoon taane bakki nuti waraabne hin jiru jechuudha. Bakka jiru hundaa'u. Achillee raadoltu. Gaareen oola. Achi deema achi hin godhu. Achi san hin taasisu. Kanaafi kan viidiyoo nu daddafsi kamaatillee eegana waan ta'eef. Deemu edda. Hadha ijoollee hiriyoota walitti qabee waan tokko mari'achiisadeeti. Warra jaallanii. Aye har'as baddee dhufte baay'ee akka baddeen dhufnee nan ceesisu wanti ati mee wanni man oofini ganda kaattee dhufte baay'ee zambeelii ganda keettee dhufte suuqii minaan akka siin beeytanii hiriyaa keessa bira deemtanii beeytanii ganda keettanii jechuudha. Kamoyyee dhoyseefaa moyyee bakka ciisu kaa'ee qashaa isaa bira deemaa ture faa baay'ee jira warri nu hordofaa turtanii yaadattu jennee yaadna gara duubaatti gaafa isin deebisnu kanaaf fiqriinis amma zambeelii warri shunkurtii itti biti jedhanii erganii ollaa kaatteet kan isin na bira dhufte jechuudha. Eenyu si ergare? Anoor na ergu bu'aan warri kiyya na ergu. Maal eenyu si ergare? Seexana si ergare? Ano fi dhufe ka ajaakiyyaaf sababadhee ba'e mana. Maatiin nan erguun jedhamu kana. Hin ergamu jechuudha. Lakki amma jedhaa bara amma ani mushurraadha amma ka shunkurtii bituu miti amma. Maatii biratti. Akkami yaaddaati akkami maatiin nan ergan. Afaan tun haal ba'e arraba nama jucaate ijaa qalbirraa. Atuyyuu akkamitti na ergatta amma yeroo kan. Naanimo qallaal si ergadha. Deema minuma mana dhaqi. Mana dhaqi buddeena nu tolchila abboofa. Safuudhaan hin ta'u ol fuudhanii mana waliin gahii akkas nu godhe jechuun hin ta'u haraama warri akkas gootanillee dhiisaadha yoo waan akkasii yaaddan tahee walumaa galatti maal isiniin jechuu barbaadeeni. Like jajjabini keessan jajjabina keenya nu jajjabeessitanii nu wajjin taatanii yeroo kamuu jechuudha. Yeroo baay'ee abdiin kutaanii abdii kutuun jaaladha. Akkamitti naan jedha akkamitti abdii kuttanaan jedhaadha. Gaaf challenging sitti baay'atu jechuudha. Adda kiyyi struggle godhee asiin ga'ee baay'ee qashti. Akkasii miti hin sobeere. Adda kiyyi falmadhee jechuudha. Adda kiyyi harkan kennu jedhee. Dhageeti. Wabii harkan kenniin gara duubaatti hin deebiin mubaa harkan kenniin jedhee. Akkasii. An harka keessaan qabuumi. Duubaa na duubaa cabacabaa turte kaa'ati. Akkasiimi. Geessi adduma kee. Jabaadhu. Adduma kee geessi. Adduma kee geessi. Atta ta'u eddaree. Deemaa. Deemaa dhiisna. Odoon xumuri immoo. Nattaafu. Maaltu hafe? Adda kee. Ara na wajjin turte endee na wajjin turte anin kijiba na wajjin turte isiini waan hundahu. Kijib dareeti waan hunda. Tasuma be. Tasabar. Maalidha qubni maalii bare maaltu socho'u quba dooluu socho'u. Amma waan hin taane. Itti deemaa be waan hin taane miti. Waan hin taane hin jiru jireenya kiyyaaf kee keessa jechuudha. Wanta ta'u qofaatu jira wanta ta'u qofatu ta'a jechuudha. Amma bara adaamaa jira amma bara warra kiyya bira jiraan. Eshi maal goonare?
Intaa'ullee jennaan intaa'udha. Ishi. Beeki sitti meen. Maa wanni si kolfisiisu hin jiru. Sitti meen akka feetanatti qaaquu hin dandeettu amma. As laqqasaa albaayizee. Adda kiyya maalii ta'e adda kiyya maalii taate adda kee osoo taate jaarsoon abbaan kiyya oluu sin seensu ishee osoo akka addaati. Qosatti jirtu naaf. Amma sa'aatii kanatti wanni akkana hin qaaqamu walumaa galatti qashtiin simeetawii taatee jirti. Lakki qosaan jiru. Kanaaf qashtiin fayyitee jirti walumaa galatti najushaan fayyitee jirti. Sa'aa daqiiqaa muraasa wayiiti kanaa kenname deemuudhaaf kan isheen taatu jechuudha. Kanaaf maanaa deemu. Maanaa deemu. Ni deemta. Nagayaatti jedhi. Egaa viidiyoo itti aanutti wal argina inshaallah. Agasanii nagaan naa tura isin jaalladha. Maatii jaalalaa የፍቅር ህዝብታን ማህበረሰብ እና ወዳቸዋለሁ። ቪዲዮ ይታን ደግሞ አነ ሲኒ ፍለታዩ ኪያዩ ቪዲዮ አነቱ ሲኒ ፍለቴ አዛን ሙባ ኤርጌ ሙባን ሲምብራንጋ እንሶቤ አካስ እንሶቤ ነጋቴ አየ ብሻን ለፉ ዱካ ዱክ de bishawara soddaan dhugu egaa kana fakkaata anillee baay'ee viidiyoo isinittiin dheeressu haasaa isinittiin baay'isu maalin isinin jedha irraa bu'aa dubbiidha. Egaati guyyoota muraasa booda waan jiru isin biraan geennaa viidiyoo ajaa'ibaa isinii hojjenna. Kana booda isinirraan bannu isin jalaan bannu isiniin jedha. Nu hordofuun dagatinaa viidiyoo keenya kana like share akkasuma YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa kiyyaas kan najuudhaas jechuudha. Kana godhaan dhaamsa keenya xumureen jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ciao.